Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kana akkaataa kamiitiin haala salphaatiin saanduqa poostaa malee yuutuubii keenya veerifaayi gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Egaa namoonni baay'een kallattii adda addaatiin biyya bakkees haa ta'u biyya keessaas haa ta'u poostaan isin qaqqabuu dhiisuudhaanis haa ta'u lakkoofsa saanduqa poostaas dhabdanii yuutuubii keessan saanduqa poostaa malee kan guuttanii akkaataa kamiitiin akka guuttattan isinitti hima. Isa dura garuu torban sadiin riisendi jechuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf torban sadiin riisendi jettanii ergachuu qabdu. Fakkeenyaaf chaanaaliin tokko keessa seenee isatti agarsiisa. Verify your address kan jettu kun fakkeenyaaf nuyi chaanaalii keenya monii goonee yeroo muraasa booddee lakkoofsa saanduqa poostaa dijiitii 6 nuuf dhufa. Isa booda bakka verify your address kan jettu kanarra tuquudhaan itti guunnaa jechuudha. Egaa saanduqa poostaa hin qabnu, piiniis hin qabnu, wanti nuuf dhufe tokko yoo hin jiru bifa kamiin verify gochuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha haala salphaadhaan. Isa verify gochuudhaaf jalqaba irratti wanti gochuu qabnu torban sadiin yuutuubii keenya yookaas adisensii keenya keessa gallee maal gochuu qabna? Riisendi kan jettu tokkotu jirtu. Riisendi sana tuquu qabna jechuudha. Riisendi kan jettu tuquu qabna. Fakkeenyaaf bakka kana gaafa dhufnu paymentis kan jettu kanarraa al tokkoof tuqna. Paymentii kana irratti immoo kun jala kanatti verification check kan jettu kun jirti. Verification check kana keessa gaafa seennu waa'ee dhimma piinii keenyaa kan nuuf ibsudha jechuudha. Namni tokko adisensii keessatti waan lama guutuu qaba. Tokko identity verification kan jedhamu guutuu qaba. Fakkeenyaaf identity verificationiin eenyummaa keenya isa dhugaa, maqaa keenya, paaspoortii keenya yookaas maxxansa naashinaal ID keenya wajjin maqaan keenya wal fakkaachuusaa kompiliitii ta'uu qaba jechuudha. Innis kun kompiliitii ta'eera. Inni lammaffaan immoo address verification kan jedhamu jechuudha. Address verificationiin dijiitii 6 kun bakkuma kanatti argaa kan jirtanii karaa lakkoofsa saanduqa poostaa kan nuuf dhuftudha. Egaa inni kun saanduqi poostaa keenya nu qaqqabne waan ta'eef akkaataa kamiin guuttachuu qabna yoo jettan, amma fakkeenyaaf torban sadiin bakka riisendi jettu kana dhufuudhaan riisendi gochuu qabdu jechuudha. Riisendi jettee tuttu amma isheen kun banamtutti jechuudha. Amma isheen kun banamtutti riisendii tuquu qabdu jechuudha. Yeroo 4 riisendi gochuu qabdu torban sadiin jechuudha. Torban sadiin yeroo 4 gochuu qabdu. Isa booda kun isinii banama. Ergasii booda akkaataa kamiitiin buuk akkaawuntii keenya yookaas paaspoortii yookaas maxxansa keenyaan bifa kamiin adireesii keenya yookaas piinii itti guutuu akka dandeenyu isinitti hima. Amma fakkeenyaaf gara jalqabaatti deebi'een isinitti agarsiisa. Ammallee peementii keenya jala peementii jalaa jechuudha. Jala kanatti akkuma argaa jirtan peementii infoo kan jettu jirti. Peementii jala wantoota asitti argaa jirtan wantoota lama, tokko verification checkidha. Inni lammaffaan peementii infoodha. Egaa peementii infoo kanarraa al tokkoof gaafan seenu bifa kanaan naa fida. Peementii infoon haala kanaan naa fida. Ganaa naaf bana. Xiqqoo neetworkiidhaaf malee naaf banaa jechuudha. Naaf banaa jira. Inni naaf banutti obsaan na eegaa jechuudha. Naannoo kanaatti wanta koppii godhannee fudhannee deemnutu jira waan ta'eef amma inni naa banutti obsaan na eeggatu jechuudha. Lakkoofsa koppii godhannee fudhannee deemnutu gara gadii kana jira. Yoo dafee naa baasuu dides karaa biraa karaa ittiin deemnu jira waan ta'eef gama sanaan deemuu ni dandeenya. Garuu amma inni naaf baasutti እንደገና deebi'een seena peementii jalaa immoo peementii infoo peementii infoo jalatti naa baasaa jechuudha. Tole kunoo naaf banee jira. Egaa akkuma peementii infoo keessa seenneen
gararraa kana bakka qaayee diimaa nutti diimessa jiru kanarraa al tokkoof ni dhoofnaa jechuudha. Ni xumna. Isa booda seetingi kan jedhu jala kanatti ni argitu jedhee yaada. Jala kanatti adiseensi kan jedhu jala kana lakkoofsa dheeraa kana al tokkoo fi koppii godhanna jechuudha. Akkaataa kanaatiin koppii goonee fudhanna. Amma erga koppii goonee booda isinitti argamaa jira jedhee yaada. Akka itti zoom godhee sitti agarsiisa. Kunoo seetingii kana jala bakka lakkoofsa adiseensi jedhee PUBG kan jedhu sanarraa kaafnee koppii godhannee fudhannaa jechuudha. Ammas gara jalqabaatti deebinaa jechuudha. Gara jalqabaatti hoggaa deebinu gara verification checkitti isin deebisaa jechuudha. Ergaas deebinee booda kunoo bakka silaa isitti agarsiisee ture sanaadha. Egaa eessatti guutamuu qaba? Asii qaayee nutti agarsiisee jira address verificationini. Isa kanaaf kunoo verify your identity kan jettu kana argaa jirtu. Ishee jalatti learn more kan jettu kanaaf al tokko tuttu jechuudha. Learn more kanarra tuttu. Innaa baay'ee salphaadha. Erga learn more irra tuttanii kunoo haala kanaan isinii fida. Isa booda achi olooftanii dhuma kanarratti isinitti argamaa jirti itti fakkaata kunoo pin kan jettu kana pin troubleshooter kan jettu kanarraa al tokkoof tuttu jechuudha. Dhuma kanarratti kan argamtu kanarraa al tokkoof tuttu jechuudha. Dhumarratti kan argamtu sanarraa al tokkoof tuttu. Isa booda gaaffii tokko tokko isin gaafata. Gaaffiin ni jalqabaa iimeeliin fayyadamaa jirtu kun kanuma keetii kan jedhudha. Yes kan jedhu kanarraa al tokkoof tuqnaa jechuudha. Isa booda continue kan jettu jala kaa jirti. Continue jennaa jechuudha. Inni lammaffaan piiniin sii dhufee jira kan jedhu nu gaafata. I have you received your physical pin kan jedhu nu gaafata. Isa kanarratti no jennaa jechuudha. Piiniin qabnu waan ta'eef maal goona isa booda continue kan jettu kana xunnaa jechuudha. Isa booda dhibba keessaa dhibba nu dabarsee jira. Isa booda ammallee jala kanatti contact form kan jettu jirti. Contact form kanarra al tokkoof gaafan tuqu haala kanaan na dabarsa jechuudha. Haala kanaan na dabarsa. Name kan jettu kana al tokkoof irraan tuqa. Name kanarratti akkuma beekamu gaafa adiseensi keenya verify goone amma fakkeenyaaf gaafa verify goone maqaan nuti fayyadamne eenyu akka ta'e nu gaafata. Sorry bilbilli koo istaa godha gidduutti. Of kalchaa. Amma fakkeenyaaf bakka kanatti maqaa sanaan guutaa jechuudha. Qubee guddaadhaan guutuun qabaa jechuudha. Qubee guddaadhaan guutamuu qaba. Meeseret bakka kanatti akka achirraatti guutamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Akka achirraatti guutamuu qaba. Inni itti aanus qubee guddaadhaan ka'a. Akkaataa kanaatiin itti aansee akkasitti jechuudha. Erga haala kanaan guutee booda contact email kan jettu kuni inni normaalii emailii ma guutee jira waan ta'eef rakkoon qabu. Inni kan biraan jala kanatti kan argitan kansila koppii godhanne turre as keessatti testi qoonaa jechuudha. Kan koppii godhannee turre sana as keessatti koppii godhachuu qabna jechuudha. Dhufne testiin godha qabee test. Isa booda waan naafee waan tokko qofaadha jechuudha. Maqaa seeraan barreessuu koo cheekiin godhadha. Kan biraa faayilaa asirraa qabaachuu koollee cheekiin godhadha. Isa booda gara
faayilaan deemaa jechuudha. Gara faayilaa deemeetan suuraa paaspoortii kaafadhe sana fudhadhaa jechuudha. Isa booda imeejii yookaas gama barbaadeen deemeen normaalii imeejii na jalaa qabnatti fakkaata suuricha. Yoo nas jalaa dhabes gara dudduubaatti deebi'een barbaadadhaa jechuudha. Feesbuukii jalallee jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf kunoo jalqaba kanarraa argadheera. Isa booda select kan jettu as jirti. Select kanan fudhadhaa. Isa booda fidee naa galcheera waan ta'eef maalan jedhaa submit kan jettu kana qofan tuqaa jechuudha. Submit kan jettu kanan tuqaa. Isa booda keessaan ba'a jechuudha. Submit gaafan tuqu iniyyuu waan naan jedhu qaba. Egaa amma foormii jiru hundumaa guutee xumureera. Foormii barbaachisu hundumaa guutee xumureera. Wanti na hafu yoo jiraate wanta inni barbaadu sana qofaadha jechuudha. Okay, akkas naan jedha. Sa'aatii 24 keessatti ilaallee siif deebinaa kan jedhu yaada naan ga'ee jira jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti wanta ilaalamu ilaalanii isa booda naaf deebisu jechuudha. Egaa hamma xumuraatti barnoota keenya waliin waan turtaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Namoonni haaraa ta'anillee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee.